Oduu gammachiisaa jiraattota godina Harargee Bahaa hawaasa musliimaa maraaf. Sagantaan muhaadaraa guddoo taateetan hawaasa musliimaa bal'aa hirmaachiftuu godina Harargee Bahaa magaalaa Harar istaadiyeemii Imaam Ahmaditti gaggeeffamuuf waan deemtuuf hundi keessanuu affeeramtanii jirtu. Sagantaan muhaadaraa guddoon tunis mana barumsaa Madrasatul Salaam kan bulchiinsa magaalaa Wadayii keessatti waggoota 52 darbaniif hawaasa musliimaa qaree baasuu keessatti gahee leencaa qabu. Akkasumas ulamaa'ilee baay'ee fi hayyoota garaagaraa oomishaa ture kana ijaaruu, guddisuu fi bal'isuuf sirni galii walitti sassaabu kan qophaa'edha. Sagantaa konferensii guddoo kanarrattis keessummoonni gurguddoon biyyattii kanneen akka pirezidaantii mana maree musliimoota Itoophiyaa Sheek Haji Ibrahim Tufaa, dura bu'aa da'waa fi barnoota musliimoota Itoophiyaa Sheek Amin Ibroo, pirezidaantii mana maree musliimoota naannoo Oromiyaa Sheek Jamaal Muusaa, pirezidaantii mana maree musliimoota naannoo Hararii Sheek Abdusalaam dabalatee ulamaa'ilee gurguddoo fi muftii biyyattii kan ta'an warreen akka Dr. Jeelaan Kadir Gammadaa, Sheek Adam Tuulaa, Sheek Muusaa Suwaalaa fi kanneen birootis ni argamu. Maal kana qofaam ustaazotaa fi du'aatota babbeekamoo biyyattiin kan ta'an kanneen akka ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa, ustaaz Anas Muhammad, ustaaz Najjaash Muhammad, ustaaz Jamaal Aliyyi, Sheek Gaalii Mukhtaar fi kanneen birootis ni argamu. Guyyaan waltajjichaa onkololeessa 19 bara 2015 jechuunis guyyaa 19 baatii 2 bara 2015 sagantaan tun waan gaggeeffamtuuf namoonni ergaan tun bira geesse martinuu xiqqoo hanga guddootti waan gumaachuu dandeessan qabattanii sagantaa kanarratti akka hirmaattan maqaa rabbiitiin isin gaafanna. Namoonni biyya keessaas ta'ee biyya alaa jiraattan kanneen sagantaa kanarratti hirmaachuu osoo fara qabdanii sagantaa kanarratti hirmaachuun isiniif hin danda'amne karaa lakkoofsa herreega baankii iskiriinii irratti mul'atu kanaan waan dandeessan gumaachuun madrasaa islaamaa kan ijaaruu keessatti qooda keessan bahadhaa isiniin jenna. Dabalataanis guyyaan kun guyyaa Sheek Haji Ibrahim garee isaatii waliin ta'uun magaalaa Harar daawwatee hawaasa isaatii wajji wal argu waan ta'eef namni hundinuu affeeramtanii jirtu. Qoree mana barumsaa Madrasatul Salaam fi dhimma Islaama godina Harargee Bahaa.